بسم الله كوني كتا ألف كان أما ألف با تا ثا جيم حا جرمودان كان قرامو كتا كانتي أما درسي الدرس الثالث قهوت برندان ما كانت برات ماجد برندان كانت أستاذ توكو أبو أستاذين كن إجولي وقا أفر وقا شن ijoolleen gariin egaa waggaa sadiitti waa barachuu dandeessi waggaa sadirraa kaasee ijoollee asirratti teessifamee ijoollee hedduu taa'ee isii hanqatte immoo waa lafa kana afameeti haala kanaan ijoolleen aliif kun qabsiifamaa jechuudha. Aliif kun bifa kanaan qabsiifama mannis immoo isa kana inshaallah manni gaa allisaa manni isaa mana quraanaa ta'uudha yoo rabbi nu gargaare madrasaan kun mana kana keessaa nu baafachuudha kan feenu madrasaan kun mana kana keessaa nu baafachuudha guddatee lakkisaan ajalaa kaa'an guddachuun barbaada gaafa inni jedhe madrasaa kana mana kana gadhiisuudha kan feenu inshaallah ta'ala yoo rabbi fedhe yeroo gabaabaa keessatti immoo isa sana wajjin haasofna jechuudha yoo rabbi fedhe biidhinillahi ta'ala nuuraaniyyaan qara'amu asitti kuni gaammaa inshaallah siin akkana bareedde kuni yeroo proogiraamii yookaan sagantaa kaleessa ijoollee gaggeessinu asitti bareeffamteeti garuu wambariinsaa asirraa ka'e as keessatti warra qaa'idaa kana addarsu raabi'a kanarraa kaasanii hamma xumuraatti jechuudha. Bifa kanaan qopheessineef ijoolleedha. Baanaarii irratti hojjenneef akka ijoolleedha yeroo barreeffamaa ammallee saleedaa qopheessineef saleedaa irratti barreessuu iyyuu hin dandeenya ammallee. Maaliif humnaan nu dadhabe waan ta'eef. Garuu baanaarii ala khayruma kadhannee nama tokko tokkoon wanni hojjechiisaa innaan hojjechiisanii fidanii bifa kanaan jechuudha barsiifnaa jechuudha asitti kunis ustaazii tokko qaba ustaaziin tokko as taa'ee hamma sa'aatii ijoollee as jirtu san haala kanaan qaayidaa nuuraaniyyaa barsiisaa jechuudha asirraa immoo taansuudhaan ijoolleen qaayidaa nuuraaniyyaa yeroo fixan afaqqadaa jammaranii afaqqadaan kunoo kutaa kana keessatti qara'amaa jechuudha ajaa'ibaa kutaan jalqaba'an ijaare sharaadhaan kutaa sana ture kutaa qaayidaa nuuraaniyyaa kan achirraa kaasuudhaani isii kana ijoolleen gaafa isin dhuftee biratti rakkattu mooraa kan koo ol galchee gaafa roobni roobu wallaahi baay'ee wajjin rakkadhee manyataa kan koo keessatti qaraa'isaa ture manyataa ijoollee dura qodaa duraa kaasaa jedheen qaraa'isaa ture ergas booda immoo bakka wanni kun rakkoo ta'eeraa jechuudhaan namni tokko tokko sharaa kanas bitee maal jedhee muka kanas namni tokko tokko bitee maagaraa isaa ogeessi immoo ofuma qabee jennaan sharaa kana marree fi haala kanaan ji'a ja'an kana keessa turre jechuudha. Kutaan kun kutaa qaayidaa warri fixe asitti baratu afaqqadaa lafdii isaatii wajjin tajwiidaan ammaatti asitti afaqqadamaa jechuudha. Baa kasraa siin sukuun bis miim kasraa laam shaddaa mil bismil laam fathaa alif saghiiraa laa bismillah jechuudhaan asitti baratama. Kutaan kun kan kooti natu qaraayisa. Wallaahi natu qaraayisa. Maaliifi akkan ammas la jedhe baa kasraa siin sukuun bis jechuun aalimummaan balleessu. Isin warri aalima taatanii harka duwwaa teessan ansheekiidha aalima dur darasaa dhibbaan kumaaniin qaraayisaa ture darasaa sunaaniyaan qaraayisaa ture jettanii ilmaan islaamaa tajaajiluu dhiiftanii bira taa'attan bar guyyaa qiyaamaa irraa gaafatamtu. Quraana lafdii namni dhibbaan lakkaamu ollaa keessan kan jiru jamaa keessan irra kan jiru isin an aalima jettanii an beekaadha jettanii an sichi gaddeebi'ee quraana qaraayisuudha boo sheekii isiniif hinnaa jechuudhaan calluma jettanii bira taa'attanu bar guyyaa qiyaamaa latus'alunna an haadha na'iim ni'maa rabbi isinii kenne ni'maa ilmi irraa gaafatamuu teessu. Wallaahi an of jajuudhaaf hin jedhu of faarsuudhaafis hin jedhu bakka hedduutti ni argama
otuu aalimni naannoo sana keessa jiru otuu beekaan naannoo sana keessa jiru kan ijoolleen islaamaa nama waa barsiisu dhabuudhaan jaahiliyyummaa kaddamaattu baay'ee jira kanuma ofii kootii beeku jechuuf hinaasa'a malee wallaahi ani isa kan koo isinitti machuufis miti of faarsuuf miti jechuudha kanaafu ergaa kana waliin naagaha warri alif beeku alifina kaddamu namni kitaaba qaraayisu rabbi carraa kenneef kitaaba isa qaraayisu kitaaba qaraayisaa yoo alifin qaraayisuun mijateefis kitaaba alifnii fi kitaabni waliin faalleessu wal jabeessa malee nama alif jedhutu kitaaba sana qara'uu danda'a waan ta'eef kanaaf galatoomaa asmaanii ergaa kanas ni dabarsuu barbaadeetanii barakallahu fiikum kutaa arfaffaa inni kun egaa liishoo isaati inni kun liishoodha inni kun liishoodha inshallah asuma keessa teenyee digaa maal nu godhe namarraan jijjiiramne nu wallaahi gammachuu addaa qabna jechuudha gammachuu addaa qabna asitti bashannana dhufne gaafa isa kan masjidaaf hin dhufnu boqonnaan keenya asitti jechuudha masjidatti ni qaraasifnaan barsiifna kitaabas nan qaraayisaa hamma rabbi na gargaare yeroon achirraa ba'e boqonnaan kan koo as jechuudha egaa inni itti aanu kunoo inni arfaffaa dareen arfaffaan isa kana inni kun immoo namni afaqqadaa fixee ammaa ga'e ilaalamee sartifikeetiin kennamee fi qoratamee dhuguma afaqqaduu danda'e quraana keessaa haa ta'u kitaaba keessaa haa ta'u waan harakaa qabu nama dubbisuu danda'etu asitti galee kutaa kana keessatti gaa barata jechuudha kuni wambarii sheekiiti isa kana natu qopheesse natu walitti dhadhee qopheesse wambarii sheekiiti kun asitti asirra taa'ee qaraasisa asitti asirra taa'ee qaraasisa wallaahi natu harka kootiin dha'e kana natu harka kootiin dha'e kunilleen wambarii ijoolleen asirra teessi kun amma shikaala dhaame ofumaa kooti waan kana baasee ijoolleen kan koo haala bareedaadhaan bakka irra quraana kaa'attu bakka irra teesse quraana irra kaa'attu qabaachuu qabde jedheen isa kana muka amma ta'e bakka ta'e barbaadee kifafii isaa fidee ofii kootii dhahee wambarii kun ijoollee nama 25tu asitti barata ijoollee 25tu dhiirri gama kana taa'u dubartiin shamarran asiin taa'u haala kanaan jechuudha wambariin kun qophaa'ee wambariin sochoone jedhama kun wambariin sochoone jedhama bakka biraatti ka'uudhaan danda'u asirraa kanaan battanee baduu isaati kunis lafti isaa akkuma isa sana keessatti hin argisiifne lafti isaa normaaniidha jechuudha normaanii bareedaa isaati kun egaa insha Allahu ta'ala haala kanaan dareen isaa qophaa'ee quraana rabbiitti kaddamaarra yoo rabbi nurraa taqabbale wallahi addunyaa qofaa keessatti hojjennee kasaaroo otoo hin taane addunyaattis hojjennee aakhiraatti ittiin milkaa'uudha kan barbaannu borguyyaa qiyaamaa gaafa warri quraanaa waamamanu wajjiniin waamamnee gaaddisa rahmaan gaaddisa arshiisan dhaabbachuudha kanaafi waliin gaaddisa rabbiin warra quraanaatii qopheesse sana waliin hadhaabbannu ijoollettii kanatti insha Allahu ta'ala warri khayrii hojjechuu barbaadu hundinuu hamma danda'uun waan kana sirreessuudhaaf insha Allah wal bira dhaabbanne gara fuulduraatti haala sadarkaa isaa eeggate wahiitiin ijoollee keenya keessatti barsiifna insha Allahu ta'ala kun madrasaa dhuunfaadha kan hin hogganu jechuudha kan nam tokkollee harka keessaa hin qabne kanin waanan fedhe waggaa dheeraa yaadaa ture san keessatti hojjedhu jechuudha yoo rabbi fedhe du'aatul mustaqbal yoo rabbi fedhe khuxabaa'ul mustaqbal yoo rabbi fedhe muftil mustaqbal yoo rabbi fedhe caalimul mustaqbal yoo rabbi fedhe mudarrisul mustaqbal hunda kanaa as keessatti oomishnee dhiirarra dubartiirra baasnu waan ta'eef insha Allahu ta'ala achiin geenya yoo rabbi fedhe yeroo gabaabaa keessatti gammachuu addaatiin walitti deebina waan nu dhaggeeffattaniif galatooma miidiyaan kunis nuuf barakatu nuuf guddatu bakka gaarii nuuf gahu innis madrasaan gangootis yeroo gabaabaa wajjin dhalatan waan ta'eef hiriyaadha guyyuma gabaabaa wal duraa fi wal booda waggaaruma tokko keessa dhalatan hiriyaa jedhamu waan ta'eef wajjumaan guddatanu daaru hiraa insha Allah daaru hiraan akkana jedha logo isaa yoo laaltan naltaqii linartaqii jedha
والهجينو أكا والقبني ألبانوف وكان نجر وانتيف نلتقي لنرتقي اسني جنة إن شاء الله تعالى بفكنان قالتهما الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله